Dhugaadha har'a waaqa galataa kaleessa gaaf bonii uummatii miidhamee waan nyaannu dhabnee uummata kana deeggarsaaf gaafan har'a dammoo bokkaan roobee fedhii waaqa waliin qolaamsa afaanii taa'utu hin qabna. Kanaafuu kaleessa waan gadadoo keessa dabarree har'a dhugaa gaafa laallu waan iddoon nama gammachiis. Kanaafuu uummatii yeroo sana bonaan gaafa miidhamnu Oromoo Amaaraa maali jedhee addaan baasuu hin barbaadu. Warroonni gaafa uummatii yooti Booranaa miidhamee addunyaa kanarra gurraan dhageettanii humna qabdan qabeenya qabdanuuf hin deeggartan hundumtuu keessan dhugaa isaniin jedha baay'ee galatooma. Gaafa wayin qabne dhanii dubbachuun isa akkuma jiru gaafa waa argatanii yookiin midhaan ba'anii loon namaa qajeelanii aannan argatan yaa waaqa galata uummata nu deeggares bakka nu deeggartan kan jedhudha. Gaafa sana hin dagadhu dhugaa dhuguma hin dagadhu. Kanaafuu har'a fedhii waaqa taatee uummati Booranaa waan qolaamsa xiqqaa tokko waan midhaan ba'eef jiruuf kanaafuu warroonni gaafsun nu deeggartan dhugaa maqaallee osoo dha'eellee jalaan bahu. Kanaafuu uummattoonni gurraan dhageettanii ilaan agartanii yaadan nu deeggartanii hundumtu keessan fedhii waaqa waliin har'a akka dansa jirra gaafa rakkoo sana nu bira dhaabachuu keessaniif galatooma isiniin jedha dhugaa isiniin jedha. Maqaallee kan dha'uuf kan dhiisuun qabu jechuudha. Warroonni gurraan dhageettanii qabeenya qabdanuu humna qabdanuuf nu deeggartan har'a dassi namedha jechuudha. Jireenyi baadiyyaa keessa har'a lafi magariisa uummata. Kanaafuu uummati nu deeggartan hundumtu keessanii galatooma.